Ila akka namaa quncee bidiggisiin jechuudha ani waan si yaadee fi bakka teettetti akka ati gootuu fi yarra kana maraayyuu. Ijoollee baalee keessaa bahi kaaxayyib ijoollee baalee keessaa bahi ijoollee biraa keessa maddinte mindinno manni maaltu sin kolfisiisa isin inni ko ijoollee baalee irraa gadi buudide ijoollee baalee faarsaara sadaffaan yoo sadaffaan ishee sadaffaan loota ijoollee baalee bakka ofii didde sadaffaan ta'uu qaba jedha uummanni ta'uu qaba jedha akkana jedha laa si jala baratanii kun akkana ta'uu qabu. Sadaffaa irratti. Oke, ሶስተኛ lama ajaa'ibaa maali rabbiin malee nama hin faarsu jedhini rabbi gandaanillee namaanillee waan wal qabate hin qabu wanni martuu ka isaati waan ta'eef si galee aywa yaa faaruun akka rabbiin qofa maltee hin beekne hadiisa biraan qara'ina as biratti qorrina ajjeesee hozii maal akka ta'e hin beeku du'aan ani bicha akkana qorraaramoo isin hundatti akkana qorraaree warri suudii keessa jirtan dhima sin haqqafnee godhan qorrachuu miti osoo akka ati barbaadde osoo tan qaxaqqaxxeeyyuu si haqqafutti hin jiru anamma sa'aatii kana si galee anuuyyuu ishee jedhaan jiru osoo si haqqafa jette hin beeku amma oduu kee dhiifteetiin ati adabbii maan fudhanne ishee qixaate sadaffaratti nimture si qaxxamaa yoom didanii hozii seenuu feena oozaa qixaati sadaffaa natti hima naatinna ati cinqilloo wallaahi billaahi ati kana nyaadhu dabalee raaki wallahi dabaliif sii waa jedhee bara osoo anaa waa jedhe normaala sii waa jedhe sanii farrabsaani okay ijoollee baalee hin faarsaa ishee wallahi hin jaaladha barri ijoollee baalee qallaan iyyuu isin hin jaaladhu bana garaachillee oziin ijoollee baalee oziin yoo faarsulee dhabeellee yoo xiqqeessellee yoo jibbellee ijoolleen baalee king of king ijoollee baalee king of king nyaadha itti dhuga ijoollee baalee king of king ijoollee baalee king of king shanii miti kudhan si jedheera kalaas ijoolleen baalee king of the king king of the king king of the king ijoollee baalee haadhara ijoollee baalee king of the king gammachuun fixe amma ijoollee baalee oziin jechaadha mana garaachillee oziin jecha walillee si qabuu dhabullee ani sina ol qabeera ijoollee baalee king of king nuuf jiraadha ammallee nuuf jiraadha isin jechuun daayimendiidha ijoolleen arsii daayimendiidha ijoolleen baalee warqiidha shamarri arsii martinuu kan dhiira baaleeti jedhe akka kana jedhan si jammari kun beeka akkas jedhani wallahi billahi akkas jedhi shamarri arsii martinuu kan dhiira baaleeti jedhe kush yaa ta'uu qabnallee malee numa maal taana yaa bulisi kenna shamarri keenya isinumatu lafarraa xaragee dhugaa rabbi ijoollee baaleeti lafarraa xaragee be shamarri arsii wallahi wazii bara ijoollee baaleetitu yoo jaalata shamarri arsii irra caalaa maashaallah dhamarre maashaallah dhammaan ijoollee baalee qallaan hin jaalladhu bana garaachile jaalala ijoollee jaalala beektu dhiira dhugaadha yaa itti nyaadhaatti dhugaa king ikru maal jettee barreessiti beektaa ijoollee baalee waliin fuulli kenna ifa jetti ijoollee maanuuna maaf isin jibba bilaak wallahi isin hin jibbu malee ijoollee arsii daayimendiidha jedhee baran akkana jibba ijoollee arsii hundaayyuu isin jaalladha shamarri እንደውም ለየምን ሸመር አርሲ ብቻ ሸመሪ ኦሮሞ መርቲኑ ከዲረ ባሌቲ ጀደት ያ ሳኒቲ ሸመር ኦሮሞ መርቲኑ ዲረ ባሌ ብረን ተርቱ keessattuu shamara harar geetiif shamara arsii akka waani
dhiira baaleetiif qofa dhaamteeti bakka garasu shamara aseetiif shamara harargee jecha garuma dhiira baaleeti. Akkan. Ta'ullee qaba malee. Eessuma jirti yeroo bannaa obboleessi keenya das jedheen na fakkaate. Shaama argite yaa obboleessi keenya. Jimma hoo jimmaan beeku haan jimmaan beeku anka beeku bichaarraa haasa'e. Okay. Yaa rabbii yaa. Banne. Ikru maaluma naa qopheessite jedhaa barani mee maaluma naa qopheessite dhaaran. Ozi waasi gaafadhu irratti naartume. Waan barbaadde na gaafadhu. Kalaas ofii dheengedillee waa wayinaan jetteerta laa. Maal gaafadha jedhee dagadhe fayyaalummaa kiyyaan dagadhaa waa daddafee dagadha. Okay, maal siin jedhe maal na gaafatta? Gaafa liibii irra baatumaan naan jettee baatee koo dagadhee qoyme yaadadha. Maan naan jettee gaafa liibii irraa baatu wayi waa wayi jetteetti. Ani waan hamtuu yoo si dubbadhe naa kenni taabichaa siin jedhaan. Maal jettee kaate? Annaante dhageettanii? Yora bismillah anta ozi miti ati dhugaa jiran beeka maal argatte? Lamindin dartii maayindi ishee የምትጠቀሚው? Dura akkanatti naasoftu wallahi har'a isaa hote haasaa akkana ozi. Bar waan namaa kenna waan baay'ee jira maaliif gara tokko bichaa yaadda? Ati si jammar waan akkanaa dubbattee iyyuu beektu har'a afaanis baatee iyyuu. Beekee like ani hammeen yaadeetii miti kaa waan wayii wayita haasa'u jecha kana yoo dubbadhe maal ta'uu danda'a manaa amma naa kenni taa yoo ansiin jedhe yaa waan baay'ee naa kennuu dandeetta waan ta'eef maaliif tokko qofa yaaddaati? Dhiisaan irra deebiin bakka biraa darbu. Okay, bira tabe tokko qofa ka yaadan eessatti beektaa jecha kana wayita dhagaan yeroo daa'ima ta'anii meeshaa taphatan. Hiiqaa afaan Oromootii himtaati dammoo. Hiiqaa jettanii ni izin. Wallahi hiiqaa taphanneeti dur gisee ijoollummaan yeroo ijoollummaa mana fa'aa ijaarree siqaa taa'ennee taphannaa. Banne taphadhe malee ani sanuyyuu ani abbaa ta'uu. Kukuluufa beektaati. Abbaa ta'uu jaalladha. Suusii fa'a. Maaltu jaallattu hiiqaa taphattu? Hiiqaa taphannaa, kukuluu taphannaa, leebaanna poolisii jira. Meeqa jira yaa rabbii yaa. Leebaanna poolisii wayita taphattan akkuma kennaa akkuma ijoollee dhiiraa huccuu baafattanii taphattanii amma nu qumxaa bicha deebinee fa'aa taphanna asiin gubbaa kanaan baafannee akka namni nu qabne fa'aa. Jalaa mucucaannee shawwarnee ta'uu. Hinfiinna allaal fiinna wallaahi hinfiinna leebaanna poolisii akkasii wallariina. Jechuun wayita walariitan san asii oliin fa'aa akka kennaa qullaan taatanii. Amin baafanne warra baafate. Yatamattaa wayii taateerta wallaahi. Guyyatu mushkilaa qaba. Wannan na balleessaa dhafaa fi takka intala bareedu takka na haasasiisaadha. Iji kiyya keessa. Wajjin turte ganaa kan. Tami wajjin turte ganaa kan. Bakka wayitii waa barattee dhufteerta oziin dura akkanatti illee naasa'uu. Ganaa kana tamtu waa si lama marsiisaa. Finna keessa haasaa jira. Na amani oozilii miti kun kaasaa jira. Oozilii miti anuu jedhee oozilii akkanatti na haasa'u bacirraash. Akkan. Akkasi. Nagaan buli kaagala. Warri duran nurra muudii qabatee hirriba nu qabsiisaa turellee hirribaa ka'ee dhufe. Irraftanii irra deemtanii maal godhu dachatan? Duratti irraftuu naan jedhan asiin irra dhufanii. Hin baatu irraftu. Irri miidhagina badeera kanaas deemaa rafaa masin amma taraan teenna. Saadii. Wayyee. Waaw majlisiin keessoo bankeen bareeda Ozi. Kamisaati garuu. Ozi. Wayyee. Ozi wallahi bareeda manni kee.
waa argeera waa fuudhu deeme. Ya ila wanni irra reefertu goni andanya itu rabbal kaw. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati isa koy. Ani arsida. Ijoollee warra arsiiti oozii amma haaraf bakka haaraf waan deeme. Ati irra turtaani simbira sa'aatiin ganaadha. Kana jetteellee rafin. Xiqqoo jettee xiqqoo turtee deemtee rafta. Asumarra moo? Xiqqoo turtee deemtee rafta. Okay. Isin bira sa'aatiin ganaadhaani reefuu akkana sadi ta'eera. Sa? Maa miyuutu gootee ikruu? Miyuutu jalaa baasii? Maal barreessi waan agarre? Hanumaadha. Maammadoowiitu si rakkisaa jiraa? Hanuutu as jala teettee hin baatu naan jetti fiirri baakaatee dhufte. Kana godoloo edhiin tankasiis nachisi. Godoloo leesh hin baatu naan jetta oozaa bira osoo hin jiru. Isin mee sa'aatii namni nama bira jiranillee laalaaf illee akkanuma jedhistaniitu namatti hin barreessina. Nama bira jiranillee laalaaf. Duree wanna tiktak kana private goonee akka nam takkitti nun argine goonuu anaaf si bichaa wallaallu. Akkaaniifati bichaa wallaalu? Amma jettee saadiinillee adana kutuufi? Maal saadiin adana kutuufi warreen ati ooftumaa inni? Isi takkitti naafe lafa kanarraa bee isi takkitti qabaaman. Isinillee adana baasuufi? Maaliin addaan baatarree? Adamma yoo komentii cufte aniifati ija keessa wallaallee machee nama aniifati illee. Akkan. Uummanni gara biraatiin fudhachuun oola. Uummata maalirree anuyyuu garuu biraatti fudhachuu dha yoo rabbi irraa taate. Oozaa fooloo naa deebisiin jettee hanuun. Kana nyaatta jedha hanuu. Deebi'oo ziriiti. Deebi'oo zaati. Kana nyaatta. Kana. Okay, hanuun ati jettu tanaadha. Hanuun intala xiqqittiisan jettaatin. Xiqqisanii beeksiidha. Tuun hin jirtu takka wayii wanni bararoo wayii gwaadanyaan teessan takka. Sun surree godhattee mi? Surree godhattee. Ani tana daa'imatti gandaa osoo asitti baktaa'ee fooloon deebisuuf aga gaafa isiin waggaa 18 geettuutitti. Amma 18 geetteerti fooloo deebisiifata akka satteen namu jettee qucee qaqqabataa jirti akka duriitii miti. No, aga isiin umriin isii 18 geettuutti taane fooloon deebisuuf. Wallaahi billaa umriin tiyya 18 geettee naan jedhi kakadhuuti hanu. Wallaahi billaa. Jedhi hanu jedhi kakadhuu qaaqee 18 geere jedhi kakadhuu kalaas yaa deebisuuf fooloo. Fooloo bichaayyuu miti waan biraayyuu waliin haasa'a. 19 ettee barreessiti. Hanu umriin tiyya 18 geetteerti jedhi kakadhu. Oozii. Oozii atiin hanu wallaahi fooloon deebisneef eegamma. Maaliif deebisaaf ani ijoollee daa'ima? Ani hidhamuun barbaadu? No, deebisiif dhiisii 18 guutteerti. Ani hidhamuun barbaadu an cattiin das namatti beektaa akkanan laalanii garuu daa'ima waliin nikikkii wayiitu qabaachuun barbaadu siigalee achitti of dandeettee haateettu maaliif deebisaaf fooloo? Guddatteerti amma bannaatiif deebisiif ilaa kun wallaahi naa deebisi jedhiin bannaatish naan jedhaarti na kadhataarti si deebisiif fooloo. Isi illee shamaraatti dhagama. Habiibtii bar fooloo namaa deebisuun birqii ta'eetii miti bar. Obsaa nama taatu wallaahi koomintii abbaan biraa na barreessa irra deebistaa akkan dubbiseera dhiis kalaas bakka na galeera. Intee Oozii bira jiraabe. Maal obboleessi kenna? Koomintii wayii jecha koomintii namni wayii na barreessee naan akkan koomintii san irra deebisee dubbisuuf meeshiin godha koomintii san malee deebisee. 18 nu bira taagal mootu yaa yoo 18 guuteen galmeessine sanii miteennaan ani achi akka 18 gadi osuma mazaggaba inshallah ani karoori kiyya waggaa 24 fi 24 olii beeta waliin haasa'uuf
yoo garuu amma dubartii wallahi na dide dure jedhaarti dhaqi jalabba barreessisi yaa deebisu bakka shiladhu Aisha la yookiin ma kakadhu hedii yoo deebisi biraa dhuftu bakka achitti yeroo san fuula si ilaaltee murteessitaa kalaasa makkana beekaaf hin jirtu. kakadhu hedhiin waggaan isii 18 guutu. Wallahi 20 jedhiin jetti. Sibiratti wallahi ka jette asitti wallahi jechuu maa didde yoo Deebi oozaa bira dhaqi wallahi waggaan kee 20 foloo na deebisi jedhiin. akan Yaa Rabbi. Atiin kunillee assaqaayyaati mucattii daa'ima. Kalaas baqqaa dhugaa mucattii coggaarratti dhalachuuf. Laamee as dhuftee na bu'aarti. muudii qabattii bar Yeroo kaleessa jaalala na qabiira naan jettu dhuftee asirratti hin saalfattu.